Dana jettella takka waan bira keessa seentuun barbaadu ki ana maal goota nanno waan godhu ana maal naarke rake kunulla agartani agartamti agartani agartu masiken Riyal Saudi dibashan la kunimmo wanno transport fi card dafsita na muchote qabegeche gana mallaka kan shantaun na kenna uga dibachustana kuno mallaka kana nyaachu fi muti kana rafu garu ishin sama videos nagarti waan duwa nagarti gana ni ishinu yu sharara wala rino isan jala hafe ammas kuno senten ba terti kamana abdi tin nagarta miti inar gabar ega kana ammas ki da jaba kasran genye michayo mallaka waan dalagate guutu ijollete tin kapsisu raf wal kawote me ishin dugma malli lakki akkana magota mallaka kana mana kenni tan jenne malifin ani wayan ilmo kun ni beekta anis ilmo qabaat ilmo qabda wanti ilmo kun baay'ee garana nyaate gara kiyya na obsisisu dideeti nan dhufeen male ani callisu nin danda okin immo kuma nama tokko sanuma salfatu ilmo wanti durbaayatti ilmo shi durbaa mijatin kiyya daa'ima waan taateefi akka mucaa caatu san mucaa kiyya gurguruuf deemti jechuudha fidi kottu sibaana baati jette dhuguma kamchoon nama odu nama akka kiyya kanaas dhufu tokko kottu itti nimchoos jala baate mokkam anam odu fuudhee deeme ati na shakkita amma odu na biraa bulte ani magartuu kana miti tan nama kaanuu amana miti amma sodaatoo eegalle malee. Assalamu alaikum ashama harka fuunee kabajamtoota furdoftoota waan koshoo jirra jirtu bakka jirtanitti nageenyi keessinaa qaqqabu siniin jecha egaa waan koo maaluf qabattee dhuftee maaltu maal ta'e jechuun keessa waan hin oolledha Raahel manaa bilbiltee turte jechuudha dhugaa dubbatuuf Raahel kana baay'ee wal kabaynaa wal jaalanna yeroo kanatti xiqqoo walitti mummufannu san jibbaashi hin qabu shumaaf jecha waan hin taane dalagin jedhee tuma itti lollola jechuudha waanuma ilma haadha dursaa kana waa'ee dursaa jechuudha malee dhimma biraallee warlaan qabnu ammallee immoo na bilbiltee mananna eegi dhimma cimaa takkaaf si barbaada waan magartuu fa'a kana siqqaaqa jettee yaani waan mataa naan tuttuqte waan kanallee jettee natti hin himne jechuudha dhugaa dubbatuudhaaf Raahel ani shakkirraan qabu ni amana wajjin nyaadhee wajjin dhugee hamtu natti yaaddi jedhee gaa ani beeku garuu wanti yaman kana keessas nama sodaachisaa ilmoon haadha ofiiyyuu gisee kana keessa nama shakkisiisa inshallah walumaan kan dhageenyu ta'a jechuudhaan kaameeraa kiyya keewwadhee waan ishiin jettu isiniifillee qooduu barbaada maaliifuu gisee kana keessa wanti namatti dhufu hin beekamu maaliifuu kaameeraan faayidaa tokko qaba jedhee waan yaadeef kaameeraa kiyya dhofkadhee Raahel jala ulaa bana. Raahel kam jirta? Akkam saakusii bani ulaa akkam? Aywa jirta? Jirta? Akkamati? Jira wallahi maana jarjarsite yoo telefoona kiyyatu iyyamu beekaa dhiise boodan kaasaaf kaase adii of feetara adi boodan kaas akkamati? Jira wallahi warra dhimma jabaan na fidee maal taate sila dhimmi kee dhumatu waay dhimmi kee jechaa dhumata dhimmi amma dhimma laal akkamnatti jabduuftitu na fide wallahi maal taate yaadumas barbaade jechuun barani na jechuun magartuu maal guutu faayuun doo maaltummoo magartuu biraan si ga'eedheetu maal rifadhee bar magartuudhaan immoo ifiisi taane hayyee maal irratti mee magartuun na bira dhufteeti wal agarree waan baay'ee dubbannee haasofnee amma magartuun si jala deemaa jirti maa silaashii waan jalaaftee beekti hin beektamtiiree waanuma abdii kana maraachuu malee isa irraa gadiin taa'u jettee ramadaana keessa akkanan nu afaan keessa nu dhahaa baate animma kabajumaa fi dubartii dheedheellee dhiisee hiisisellee takka ishiin waa takka faayidaa hin qabdu jechuudha magartuun kun namallee hin dhageessu amma naannoftee immoo waan ishiin gara kee dhuftee fi gara bu'uun beekaa viidiyoo wayii gadhiistee ati firaankii sirratti dalageessan gadhiifattee natti fakkaate isa agartee akkan hiriyaa taanii maal taanii kana sirriitti qorattee irra geejjeetti. Hiriyyummaa amma immoo ishiin kan wanti ishiin beekaa jirtu akkitti ishii yaadaa jirtu akkuma agartu abdii kana jalaa isaa fuudhiddee isa jalaa isa feennaan na diddee isuma yeroo hunda waa'ee dhuma isaatiin na darartii siin jechaa jirti waan ta'eef deebisee akkuma agarte kunuu hajjiin si dhabee jaartiin hajjiitillee hidhamee
anamma wanti nani sodaadhee yookiin immoo siif shakkee dhufe sillee miidhaan adda addaa akkasirra hin geenyefani yoo ati kasirriitti itti yaaddee yookiin immoo lakkii jettu taate ani sittan hima waan jiru jechuudha. Amma magartuun wanti ishiin barbaaddu si dararuu barbaaddi. Maal abbaarri gootaan ana darartii kun ani mee abdii kana maal lagalchee kun mana abdii galtee wajjin akka fedhan utaalaa jiraniiti. Ani maal godhii abdii jala gaafa dura gaafa ramadaanaa sana mucaa dhamaasanii jennaan jaartii hajjii kana wajjin kun waatuun beektaa quba qabdaati. Ganda xonqaa'ee isaanii nafu gandi maaliin isaanii nafu caaltuu kana qullaa hambisanii akkana sababaa caaltuu fi abdii malee isaan faana walitti dhufeenya takka hin qabnu waliin beeknu atuuni beekta ani mana kiyyaa gadin ba'u ijoollee kiyya guddifadhaa hojii kiyya deemaa hojii kiyya galee mana kiyya aga namni mucattiin kun namaa hin jaalattu naan jedhutti hin beektaa miti atiin kunu yoo nama tuqee beekame talaquu ishii rabbumatu namatti erga nama kana rabbi keeriyaa godhushaallee kanaaf ishiin amma wanti ishii si jala dalagaa jirtu waan nama sodaachisu waan agartee waan baay'ee nama sodaachisu ishiin amma yoo itti tole hatanii akka ilmoo tegeechaniif barbaaddi. Ishii kana godhuuf yaada jira lubbuu ishii baasanii lubbuu ishii. Kanaaf hatamma wantoota garaagaraatirraa of eeguu qabda. Namni immoo akka kiyya ta'ee wayi dhufee sitti maaree ani challisanii muishii nama beekiji baanati raahilwaanii bakka ishii dhiyaatti maal taatee amma lola qabanii maal taanii jettee karaa sababa keetiin dhuftee amma na sodaachisuu ishiiti baramma ishee ana ishii sodaata hin sodaata aduunaan magartu mee ishiin dhuguma dhalattee lafarra deemti ilmoo kiyya kana haa tuqtu wasakittiin kuni maallaqa namaa olii gadi hattee dhiiraan baajata fiigdee ishiin immoo ishiin intala namaa miti mujriima laal dhageeffadhu ammas waan ko maaliif jalaa feete abduma kana jalaa ilmoo keeti moo abdiitu caalu jalaani kaata dhiise barishee jalaa fi maaliif ilmoo ta'ani amma maallaqa naa kenniteetti magartuun hundi anas bitu maallaqa kan micayyootiin qabee deemu kan karaati maallaqa naa kenniteetti yoo naamanuu baatte fuudhee tan sitti agarsiisa. Ana kasi bitu shiti magartu. Ati galu abdii mana jalaa fi bakka. Ana abdii takka isne bar. Wala kana kecha. Induna anu isatuni arabar. Shuuf ani keessatti dhiisa malee raahelo anu isatuni aarani qaba abdii kana. Aga kana guutuu nuti taphattee baatii meeqa muluu isaanii taphataa baatee maallaqa isaa nyaataa baatee viidiyoo si waraaba akkasii godhe jettee itti taphataa baatee wasaqni kun amma immoo kuno abduma jala deemtanii isaan jala hafe ammas kuno senten baawatteerti kamana abdiitiin nagartaa miti hin arga bara ega kana ammas jiidhaa jabaa akkasirraan hin geenye micayyoon maallaqa waan dalagatte guutuu ijoollee ittiin qabsiisuudhaaf wal kaawwatteerti. Mee ishiin dhuguma maaliif lakkii akka namaa gootaa maallaqa kana maa naa kennitaan jenne maaliifin ani waa'een ilmoo kun inni beektaa anis ilmoo qabaa atis ilmoo qabda wanti ilmoo kun baay'ee garaa na nyaate garaa kiyya na obsisiisuu dideeti nan dhufeen malee ani callisuun hin danda'a yookiin immoo akkuma nama tokko sanuma saalfatu ilmoo ishii durbaa mucattiin kiyya daa'ima waan taateef akka mucaa caaltuu sana mucaa kiyya gurguruuf deemtee jechuudha. Fidii kottuu si baana baatii jettee dhuguma kaamicoo nama akka kiyyaa kanaas dhufu tokko kottu ittiin himicoo jala baate mokkam anamma oduu fuudhee deeme ati na shakkita. Na shakkita amma oduu na biraa bulte. Ani magartuu kana miti tan nama kaanuu amanaa miti amma sodaatoo eegalle malee. Guddaa oduu jette inni eessa nageechita akkamitti nageechitu haala xiyyaarra nafuutanii edee dubbachuu dandaasa garuu ishiin micayyoo xiqqoo sannaa fi deettee kuna maali. Maallaqa dhugumaa si kennitee maraate. Yoo na amanuu batte. Kun rabbii fi maallaqa na harka irratee kun lafa agartee ni agartaa miti. Kan agartu masih kene Real Saudi Division. Kun immoo wanno transportii fi kaardiidhaaf sitaa na mucoote qabee geejje ganaa maallaqa kana 5 ta'uun naa kennamaa. Dhugaa dubbachuuf taana kun maallaqa kanaan nyaachuu fi muti kanan irraa fuudhe. Garuu ishiin sama viidiyoos nagartii waan duraa nagartii ganaaniif ishiin iyyuu shaarara walarii na obsi. Anatti magartuu wasaqni kuni haati siirii jinnii sheexanni lagaa baate anatti maallaqa bittee
mucaa kiyya narraa fudhatuuf deemtisi iddoo kana gurgurtee iyyuu meen talaku egaa namni bari hiriyaadhaan nama gurguraa sitti maamiti mucayyoo waan ta'eetuun akka naa bira dhuftu akka yeroo baay'ee baadhee deemu akka yeroo baay'ee fuudhee ala ba'u akka waa bituuf akka juusii hunda bituuf asiira ni beekti ishiin kanaaf agartee nama biraa oduu ta'e fuudhee waan barbaadise godha hararraa kaastee ijoollee ta'e lamaan akka wannootitti akka masqalii mormaatitti morma keetitti hidhadhuuti deemi malee daa'ima ta'e gadhiisi maaliif lolli lola nu yaada walii galuu dhabne malee hiriyummaan keenya waan diigame qabu bakka siin taane miti namni nani faana deemu yookiin wanni gochaa nani godhu sun siin taane waliin galli malee diinummaan qabnu ammas warreen hundumtuu hiriyoonni keetillee beekuu hin qaban ittiin aniifsi diinummaa tokko hin qabu yaani yaadan walii galuu dhabuu keenyarra kanaaf ilmoo kee rabbiif jedhi obboleettiti ilmoo kee eeggadhu mana kee eeggadhu warreen kana jala hafi ishiis taanaan magartuus taanaan lammata mana keetti ani takka mana yoo fideen aduuba shinkunoo kana shira dalagdan isaanuu dagadhee isaan jala hafe ni beekta anasumatti wala garree anasuma birattan baree malee wanni nani ishii ana nee sabbaa ishiitti ishii beeka seexana sababa abdii kana mana kiyya dhufte sababa abdiiti kun hunduu kanarra gahaa jiru inni yookiin ofirraan dhorku yoo inni kunurraa yookiin gara feentaan talaqa magaalaa keessa walii gaddeemaa oltu kana kanaaf ammaani maallaqa ishii kana nin deebisaaf ani waan lolanan ergaaf awwaalanan ergaan malee anamma qaamanuu ittiin kennu maaliif tasa walitti bu'uu waan biraa gochuu waan dandeenyuuf yeeloo wajjin dabarsinee quufoo wajjin dabarsinee gammachuu gadda hunda waliin dabarsinee ani oduu doolaara miliyoona meeqa kunoo kanas lim badhaafame sannaa kennanii an dabarsee sin gurguru iyyummoo matiyaanan baal tolma takkitti diyyaanan waggaa dhabde tokko jiraadha malee an dabarsee sin gurguru hiriyaa dhugaatii hiriyaa kaleessa wajjin caccabnee wajjin rakkanne waan ta'eef an sin gurguru garuu ati yoomiyyuu taanan eeggadhu maatii kee mana kee eeggadhu ani wanni dhaamsinan si dhaamu kanuma eeggadhu ani maallaqaas sin gurguru ani si jaarsi kee kunuyyuu waa wajjin dabarsaa baane wayi beeka hin beeku kanaaf waan baay'ee erga heerumtee anis ergan heerumees ergan dees dhalarrattis rakkina irrattis waliin dabarsineerra kanaaf ati obboleettiiti har'arraa kaasiti waan kana itti dhageeffadhu itti laalladhuuti waan kana itti deemisiin jedha ammaan kee deema natti keenya baran waan haasa'u immoo rifadheeyyuu yaannamuma kana maal godhee namaa jedhee mana kiyyaas dhabee man nama jedhee kiyyaas dhabuuf deema anatti maallaqaan bitti magartuun yoo nani qilee ishiin naqiin anatu namaa miti ishiin kuuftee yoo dingatallee raahil wal argita namni akka tasaallee osoo waa'ee birrii ittiin kenninee maalii kana soo yaadiin ati yoo dandeesse sagalee naa waraabuu yaalishii ta'e riikoordi naa godhi yoo dandeesse jechuudha dhadhanaa jettee illee akka waan biraa keessa seentuun barbaadu waan godhu ani maalumaafuu of eeggadhu ani keetti nan deema ani maallaqa kana irraa fuudhuun kiyya nyaachuu fi miti nin deebisa maaliif nama kanaayyuu qoruun yookiin immoo laaluun daa'ima kiyyaani asitti na doosisti intalli wasaqni kun tamaan kalasraa rakkoon takkallee jirti galatoomii dhugaatii maaliif guddamaan shaarbii kiyyayyuu seeraan nu fannisu ajaa'iba akkuma nuujiidhaa galeeni akkana dhufee galatoomii waan jechuun irratti bilbilaa ooltee sin barbaada jettee malee sagaleen riikardi nan godha garuu sagalee irratti immoo sin barbaada malee wanni hamaan tokko hin jiru. tasawoo sagaleen natti ergamee yookiin immoo bilbilame ani si fasheer godha maalumaafuu fayyaa ta'e nagaan buli miimii ilmoo kee eeggadhu wanna ilmoo natti taanana dhufee qabu fayyaa ta'e nagaan buli akkan gaarii. Tootaaf kabajamtoota keenya kunoo magartuun immoo waan addaan na dhuftee jirti intala sheexana kananii waan narraa qabus hin beeku. yoo na danda'ame ka seeraan gaafatachuuf yaala jechuudha akkaataan itti seera jala oolchummoo du'aayinaa godha yaada keessanis na barreessa jechuudha ana maallaqaan nama natti bituuf deemte jechuudha raahel jechuudha raahel kuni nu yaada walii hin galiin malee diina kishii miti ani immoo diina ishiis miti diina kiyyas miti beektanii ani waan hin taane hin godhin jedheen malee raahel fana lola guddaallee hin qabdu ishiin waan kana itti fayyadamtee karaa raaheliin daa'ima kiyya hachisiisuuf yaalte jechuudha maallaqatti kennite
Waan haasa'u sin beeku waan dubbadhu sin beeku rabbiin bicha bakka jirtutti bakka kaashitti haa buusu jedha ilmoo kiyyaan na qoruuf deemti mee du'aayinaaf godha kabajamtootaaf hordoftoota keenya waan jedhus wallaale waan dubbadhus wallaalanii dalagaa nama dadhabee duudi kun kan nacitte dhufe Raahel illee hafuura citaa bakka dalagaa dhufte maaliifuu irrifatte waa'ee magartuu kana quba qabdi waan ishiin gochaa jirtu waan ishiin balleessaa jirtu ilmehemmee du'aayinuuf godha namni karaa nama balleessu hin dhabuuti du'aayinuuf godha wallaahi mataan uraaqtani mana biyyuma kana nama na baasu dhabe dhugaa hedduutu akka gaddee jira yaada keessan koomantiin nu barreessaa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedha.